Harkafune kamaltan kabajamtu hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Ogeeyyiin fayyaa haasaa muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti taasisan dhimmoonni waadaanuuf galaman ni raawwatamu moo hin raawwataman kan jedhu gaaffii amanamummaa keessa nu galcheeraa jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waxabajjii 26/2017 gaaffii ogeessota fayyaa ilaalchisee haasaan paarlaamaa irratti taasisan dhimmoonni waadaanuuf galaman ni raawwatamu moo hin raawwataman kan jedhu gaaffii amanamummaa keessa nu galcheera jechuun ogeessonni fayyaa miidiyaaf himan. Mariin jalqabaa waxabajjii 18/2017 magaalaa Bishooftu riizortii Kurruuftuutti gaggeeffameera kan jedhan ogeessi fayyaa kun marii kana irrattis ogeessonni fayyaa guutuu iddoo garaagaraa dhibba ta'an ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa fi qondaaltota ministeera biroo waliin marii bal'aa taasisanii jiru. Pirojektoota hedduu yeroo sana daawwatame kaasuudhaan muummichi ministeeraa akka jedhanitti Itoophiyaan waggoota 15 booda kadhannaa irraa bilisanii taati ijoollee keenyaaf biyya hawwii guddaa qabdu ijaaraa jirra. Nuti yoo beelofnee obsine ijoollee keenyaaf abdii haa uumnu wareegama kaffallee ijaarsa biyyattii keessatti yaa hirmaannu erga nuun jedhanii booda gaaffileen keenya tokko tokko yeroo dhiyootti akka deebi'uuf waadaa nuuf galanii turanis jedhanii jiru. Magaalaa Finfinneetti bakkeewwan oolmaa ispoortii 122 ta'an guyyaa har'aa eebbifamanii oolan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii qoodaniin dhaloota sammuu fi qaamaan gabbate horachuudhaaf qabeenya magaalittii humnaa fi dandeettii hooggansaa fayyadamuun akkasumas hawaasa qindeessuudhaan dhalootaaf dursa kennuun har'a qofa osoo hin taane boris ni hojjannaa jedhan. Bakkeewwan oolmaa ispoortii kunneen kutaawwan magaalittii 11 keessatti ijaaramuun heeranii waggoota 3 darban keessa magaalattii bakkeewwan oolmaa ispoortii 1530 ijaaramuudhaan tajaajilaaf oolchuun akka danda'ame kantiibaa Aadde Adaanech ibsanii jiru. Guyyaa seena qabeessa saba Keeniyaatti mormii farra mootummaa gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefaman. Keeniyaatti mormii farra mootummaa wixata kaleessa gaggeeffame hordofuudhaan waliin walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 10 du'anii hedduun isaanii madaa'u koomishiniin mirga namoomaa biyyaalessaa Keeniyaa mootummaan hoogganamu beeksisee jira. Mormitoonni poolisii irratti dhagaa fi abidda darbachuudhaan mormii isaanii kan gaggeessan yoo ta'u poolisiin rasaasa gaazii imimmaan nama boochisuun deebii kennuu kan himanii fi mormii kanaan namoonni 500 ol to'annoo jala oolu tajaajilli poolisii biyyaalessaa biyyattii NPS beeksisee jira. Dubbii himaan tajaajila kanaa Mikaa'el Muuchirii mormii kana irratti namoonni dhuunfaa tokko tokko saamichaa fi haleellaa poolisoota irratti raawwatamu dabalatee gocha yakkaa fi jeequmsa adda addaa keessatti hirmaataniiru jechuun walumaa galatti namoonni 567 to'annoo jala ooluu ibsanii jiru. Dubbii himaan kun ibsa dabalataa kennuu kan didan yoo ta'u taateewwan gaafataman tokkoon isaanii qorannoo dabalataa akka taasifamu dubbatanii mormiin farra mootummaa kun bulchiinsa biyyattii 47 keessaa 17 keessatti akka gaggeeffame France 24 gabaasee jira. Human Rights Watch qindeessaan sochii ogeeyyii fayyaa Dr. Daani'eel Faantaanee atattamaan akka gadhiifamu gaafate. Human Rights Watch qindeessitoota sochii ogeeyyii fayyaa keessaa tokkoo fi Yuunivarsiitii Baahir Daaritti barataa ispeeshaalitii ulfaa fi gadameessaa kan ta'e Dr. Daani'eel Faantaanee atattamaanii fi aalduree tokko malee akka gadhiifamu gaafate. Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa ogeessota fayyaa akka Dr. Daani'eel karaa nagaan yaaddoo fi gaaffii isaanii kaasaa jiran waliin mari'achuu qaba kan jedhee fi haa ta'u malee haalli amma jiru Itoophiyaan bakka itti dubbachuu fi yaada ofii ibsachuuf rakkisaa ta'e keessaa tokko ta'uu ishee mirkaneesseera jedhe. Dhaabbatichi ibsa kanaan hidhaa Dr. Daani'eel magaalaa Baahir Daaritti raawwatameen baay'ee yaadda'uu kan ibsee fi hidhamuun ogeessa kanaa aangawoonni Itoophiyaa yeroo baay'ee qajeeltowwan seera cabsuu fi mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu karaa nagaan walga'uu sarbuu isaaniitiif fakkeenya ta'uu ibsuudhaan qeeqee jira. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.